Elektirikaa kan Itoophiyaa beeksisee jira. Magaalonni Dasee fi Kombolchaa kan keessatti argaman naannoon bulchiinsa Amaaraa gama bahaa dilbata dabree kaasee tajaajilli ibsaa kan cite yoo ta'u, Baahir Daarii fi Gondariin dabalatee gamni dhihaa bulchiinsa naannoo Amaaraa kibxata kaleessaa jalqabee ibsaan akka hin jirre Daayirektarri Koominikeeshinii tajaajila humna elektirikaa Obbo Mogas Makonnin sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Bulchiinsa naannoo Amaaraa bakka adda addaarraa jiraattonni sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennan tajaajilli elektirikaa addaan cituu mirkaneessanii jiru. Koomishinni poolisii kan bulchiinsa naannoo Amaaraa kibxata kaleessaa ibsa baaseen tajaajilli elektirikaa addaan cituu kanaaf finxaaleeyyii fi saamtota kan ittiin jedhe hidhattoota faannootu itti gaafatamaadha jedheera. Bu'uuraalee misoomaa eeguudhaan miidhaa uummatarra ga'urraa akka of qusataniifis hidhattoota walitti bu'iinsa kana keessa jiraniifis waamicha kan dhiyeesse waajjirri humna elektirikaa kan Itoophiyaa tajaajila addaan cite iddootti deebisuuf sochiin gaggeeffamaa akka jiru ibsaniiru jechuudhaan Masfin Arraagee gabaasee jira. Magaalaa Maqalee fi naannoo isheetti kaleessa galgala sa'a 3 irraa jalqabee tajaajilli kun iddootti deebi'uusaa sagaleen Ameerikaa oduu gabaasaasaa iddoo sanarraa qaburraa mirkaneessee jira. Bulchiinsa naannoo Oromiyaa godina Gujii Bahaa Godina Gujii dhiyaa aanaa galaana gandeen tokko to'annoo hidhattoota mootummaan Onag Shanee jedhee waamuu fi waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhanu jala ooluu isaaniitiin kan ka'e. Karaani gara Ammaarroo Tooree Yirgaa Caffeetii fi Diillaa waliin agarsiisuu fi amma hawaasaa ga'u cufamuu isaa jiraattonnii fi aanga'oonni naannoo sanaa ibsanii jiru. Oduun kunis kunooti. Daandiin kun cufamuun baatii guraandhala darbe gaafa 24 bara 2016 irraa jalqabee ta'uusaa ibsanii sochiin namoota nagaas daangeffamuu dubbatu. Godina Gujii dhihaatti itti gaafatamaa waajjira nageenyaa bulchiinsaa kan aanaa galaanaa obbo Iyyaasuu Ji'oo dhimma kanarratti deebii kennuuf beellama kennanii booda yeroo irra deddeebi'amee bilbilamuuf barreeffama gabaabaa walgahiirra hin jiraa jedhu erguun alatti ibsa kennan hin qaban. Gama kaaniin godina Kooreetti ajajaan poolisii magaalaa Keelee Koomaandar Abbabee Xaasaw guyyoota walitti aanan 4 daandiin kun cufamuusaa sababiinsaas kan isaan garee Onag Shanee jechuun waaman garuu kan inni ofiisaan waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhu weeraree waan jiruuf ta'uu ibsaniiru jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira. Miseensa paartii sochii biyyaalessaa Amaaraa yookiin Abinni kan ta'anii fi miseensa mana maree bakka bu'oota bulchiinsa naannoo Amaaraa kan ta'an obbo Habtaamuu Balaayinee jimaata darbee erga mana isaaniitii bahanii booda amma ammaatti achi buuteen isaanii akka hin beekamne namoonni isaanitti dhiyaatanii sagalee Ameerikaatiif himanii jiru. Miseensa mana maree federeeshinii kan ta'an obbo Habtaamuun jimaata ganama waajjira isaanii 4 kiilootti argamu seenuu isaanii kan ibsanii iyyoonni isaanii guyyaadhuma sana ganama sa'aatii 5 irraa kaasee bilbilli isaanii cufamuusaa ibsanii jiru. Bulchiinsi naannoo Amaaraatii fi manni maree federeeshinii biyyaalessaa obbo Habtaamuun eessa akka jiranu akka hin beekne kan ibsanii yommuu ta'u, waa'ee kana irratti kan gaafataman dubbii himaan poolisii federaalaa obbo Jelaayin Adam odeeffannoo akka hin qabne himuu isaanii Kennedy Abaatee Finfinnee irraa gabaasee jira. Gara oduu biraatti yommuu darbinu immoo pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsii duraanii Doonaald Tiraampii fi pirezidaantiin ammaa Joo Baayiden akkaataa bara 2020 kaadhimamaa paartii isaanii ta'anii itti filatamaniin haala wal fakkaatuun filannoo kaleessa biyyattii keessatti kutaalee gara caalaa keessatti taasifameen injifatanii jiru. Oduun kunis kunooti dabalataan. Pireezidaan Baayiden kutaalee biyyattiin 15 filannoo duraa yookaan piraayimarii walgahii paartii deemokiraatotaa gaggeessan keessatti kan injifatan yoo ta'u, kanneen akka Virgiiniyaa, Teeksaas, Minnesootaa fi Koloraadoo kan dabalatee ture. Naannoo Yuunaayitid Isteets kan Ameerikaan Samo'aa jedhamu keessatti qofa Baayiden injifataman. Tiraamp kutaa Yuutahaa dabalatee kutaalee 14 keessatti injifatanii jiru. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteets duraanii Nikki Haley dorgommii paartii Riippaabilikaanotaa irratti mormituu Tiraamp yoo ta'an, isaan kibxata kaleessaa kutaa Vermont keessatti qofa injifatan.
Injifannoon Heelii kun marsaa kaadhimamaa keessatti yeroo lammataa qofaaf yoo ta'u duula filannoo laalchisee roobii har'aa haasawaa gochuuf beellama qabataniiru. Yeroo kanattis duula filannoo gaggeessan addaan kutuu beeksisu jedhamee eegama. Trump bara 2020tti irra deebiin filatamuuf dorgommii Baayiden waliin gaggeessaniin kan mo'ataman yoo ta'u kibxata kaleessaa injifannoo argataniin filannoo sadaasa fuullee keenyaa gaggeeffamuuf kibxata kaleessaa injifannoo argatan kabajuudhaan filannoo sadaasaaf seenaa biyya keenyaa keessatti guyyaa tokkicha barbaachisaa ta'e jechuudhaan ibsaniiru. Manni murtii akka addunyaa ajajoota waraana olaanaa kan Raashaa Sergey Kovilaashii fi Viktor Sokolov yakka waraanaa Yuukireen keessatti raawwatamaniin shakkamaniiru jechuudhaan akka qabamanii hidhamanu ajaja dabarsee jira. Teessoon isaa Heeg keessa ka ta'e ISIS lamaan isaanii haleellaa misaayilaa humnootii ajaja isaan jala jiraniin yoo xiqqaate onkololeessa 10 bara 2022 irraa eegalee hanga yoo xiqqaate bitooteessa 9 bara 2023 bu'uuraalee elektiriikii Yuukireen irratti raawwatamaniif itti gaafatamummaa qabu jedhanii amanuuf sababoonni madaalawaan jiru jedheera. Kun ajaja qondaaltota Raashaa waraana Yuukireen waliin wal qabatee to'annaa jala akka oolaniif kenname isa lammaffaa ta'uu isaati. Ministeerri ittisaa Raashaa gaaffii dhiyaateef battalumatti deebiin kennine. Kan ganni isaa 58 ta'e Kovilaash yeroo yakki kun raawwatame jedhame ajajaa fageenya dheeraa humnoota qilleensa Raashaa ture. Basaasi waraanaa Yuukireen akka jedhutti haleellaan Raashaan naannoo namoonni baay'inaan jiraatan magaalaa Mariupol irratti raawwatte ajaja isaa jalatti. Sokolov umriin isaa 61 humna galaanaa Raashaa keessatti ajajaa yookaan aadmiraalii yoo ta'u yeroo gochi himannaan irratti dhiyaate kun gaggeeffametti doonii galaana gurraacharra jiru kan Raashaa ajajaa ture jedha ISIS. Ji'a bitootessa darbee keessa manni murtii akka qoratu kan addunyaa pireezidaant Vilaadimir Puutinii fi koomishinara daa'immanii Maariyaa Laavoova-Beloova himannaa yakka waraanaan daa'imman Yuukireen butaman waliin wal qabateen akka hidhaman ajaja baasee ture. Mooskoon yakka waraanaa Yuukireen keessatti raawwatame kan haaltu yoo ta'u ajajaa hidhaa yakka waraanaa manni murtii akka qoratu kan addunyaa kanaan dura kenne akka qaama duula loogii warra dhihaa Raashaa maqaa balleessuuf taasisaa turanitti fudhatama dhabsiise. Qondaaltonni Raashaa akka jedhanitti Mooskoon miseensa mana murtii akka qoratu kan addunyaa waan hin taaneef akkasumas humnootiin gurguddoo biroon kan akka Ameerikaa fi Chaayinaas miseensa waan hin taaneef ajajni akkanaa addunyaarraa dhiibbaan ni geessisu xiqqaadhaa jedhu. Hayyee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya biraatti cacceenaa doonii galaana diimaa irra imalan irratti yommuu haleellaan raawwachaa jiru yookaan itti fufee jiru kanatti gareen Huutii wixata dheengaddaas sulula galaana Eden keessatti doonii biraa tokko rukutee jira. Karaa biraatiin Yuunaayitid Isteetsiin dabalatee biyyoottan hedduun waloodhaan ta'uudhaan garee Huutii irratti haleellaa adda addaa taasisaa jiru. Haa ta'u malee biyya daldala karaa galaanaa kanaa irratti galaana diimaa irraan darbu keessaa dhibbeentaa keessaa qooda 40 ta'uu kan qabdu Chaayinaan haleellaa Huutii kana dhaabsisuudhaaf gaheen isheen taphachaa jirtu ammana miti jedhamee jira. Dhimma kana irratti gabaasni Kaarlaa Baabii VOA'dhaaf qindaa'e akka taanutti isinii dhiyaata waliin haa caqasnume. Dooniin mallattoo Yuunaayitid Kingdom jalatti galmaa'ee fi Ruubii Maar jedhamee beekamu. Erga ji'a darbe keessa misaa'ila garee Huutiitiin rukutame booda qalbiidhaan gara galaana diimaa jalatti dhidhimaa jira. Dooniin kun dooniiwwan garee Huutiitiin rukutamanii dhidhiman keessaa isa jalqabaati. Haalli kun dhiyeenya kana Seeneetii Yuunaayitid Isteets irratti dhiyaatee ture. Keessumaa gahee Chaayinaan rakkina galaana diimaa irratti mul'achaa jiru kana hiikuudhaaf bahaa jirtuu fi bahuu qabdu irratti dubbatamee ture. Senaatarri mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Taadi Yaang waa'ee kana irratti waan jedhan qabu. Here we are in the midst of a real security crisis, which is. Asitti rakkoo nageenyaa dhugaa ta'e keessa jirra. Rakkoo diinagdee fi dippiloomaasii naannichaa ta'ee jira.
yommuu rakkina kanatti garuu chaayinaan eessattuu hin argamne. Yuunaayitid Isteetsii fi Yuunaayitid Kiingdem amma guyyaa har'aatti misaa'elootaa fi dirooniiwwan akkasumas raadaaroota huutii warreen dooniiwwan daldalaa irratti xiyyeeffatanii barbadeessuudhaaf haleellaa hedduu taasisaa jiru. Yemmuu dhimmi kun torban darbe keessa seenetii Yuunaayitid Isteets irratti dhiyaatee haasa'amaa ture walgayii kanarra kan turan Senaatar Miit Raamnii waa'ee kana dubbatanii turan. We're out there, with our flag flying and our men and women in harm's way. Alaabaan keenya balali'aa jiru akkasumas dhiirotaa fi dubartoota keenyarra miidhaan qaqqabaa jira. Walgayiin seeneteerotaa kunniin Yamanitti jiila addaa mootummaa Yuunaayitid Isteets kan ta'an Tiim Leender Kiing irraa ibsa kenname dhaggeeffatee ture. Akkana jedhan tiim waa'ee kanarratti. We do see a certain degree of freeloading that is absolutely unacceptable when we talk about. Haala tokko tokkorratti fe'isa bilisa ta'e argaa jirra. Sun gonkumaa fudhatama hin qabu. Waa'ee rakkoo idil addunyaatiif furmaata idil addunyaa barbaachuu irratti yoo dubbannu chaayinoonni baay'ee ciminaan bobba'uun isaanii nu barbaachisa. Embaasii Chaayinaa Waashingtan DC keessatti argamutti dubbii himaa kan ta'aniin dhimma kana ilaalchisee ibsa VOAdhaaf kanaan dura kennaniin nageenya imala galaanaa mirkaneessuudhaaf gareen hunduu akka waliin dhaabbachuu qabu dubbatanii turani. Guraandhala 21 bara kana jechuudha Chaayinaan humna waraana galaanaa ishee isa kutaa 46ffaa gara sulula galaana walakkeessa bahaatti bobbaaftee turte. Waraanni Chaayinaa kun gara galaana diimaatti imaluu isaa irratti VOA'n waan mirkaneeffate hin qabu. Meejor Jeneraal Pat Ryder itti gaafatamaa dhimma pireesii ministeera ittisaa Yuunaayitid Isteets yookaan Peentaagoon akkas jedhan. We would welcome a productive role for China to play, but Ga'ee chaayinaan taphattu ni simanna. Garuu amma ani beekutti hojii kamiyyuu kan dooniiwwan galaana yookaan doonii idil addunyaa eeguuf gargaaru gaggeessaa hin jiran. Chaayinaan rakkina addunyaa galaana irratti mul'achaa jiru kana furuudhaaf waggoottan kurnan darban keessa amma tokko yaalii taasisaa turte. Hirmaannaan isaanii kun waan faayidaa hin qabneef hin turre. Dhimma kanarratti xinxaltoota yaada kennan keessaa Michael O'Hanlon Instituutii Qo'annoo Dhimma Alaa kan Brooklyntti argamurraa akkas jedhan. There's also the plausible explanation they could be sending ships just to gather intelligence. Waa'ee teknooloojii keenya misaa'elaa fi diroonii qolatu irratti odeeffannoo walitti qabuuf qofa doonii erguutti akka jiran odeeffannoon amansiisaa ta'es jira. Chaayinaan boba'aa Iraan irraa bittee fayyadamuudhaan ga'ee guddaa qabdi. Garuu garee Huutii isa misaa'elootaa fi diroonii Iraan irraa kennameefiin dooniiwwan irratti dhukaasee miidhaa geessisaa jiru dhaabsisuudhaaf ga'een taphachaa jirtu hin jiru. Loltoonni Huutii dooniiwwan Raashaatii fi Chaayinaa galaana diimaa irraa bilisaan imaluu akka danda'anu kanaan dura ibsanus dooniin boba'aa Raashaa fe'ee imalaa ture tokko bara kana keessa galaana diimaa irratti rukutamuun isaa akka gabaasame ibsa. Gabaasni Kaarlaa Baabiin VOAdhaaf qophaa'e kun. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii torbanitti darbina diree dimookiraasiiti. Walitti bu'iinsa waraana bilisummaa Oromootii fi humnoota mootummaa Itoophiyaa gidduutti taasifamaa jiruun namoonni nagaan rakkinaaf saaxilamuu isaanii kanaan dura irra deddeebinee gabaasaa turre. Namoonni nuti diree dimookiraasiitii fi haasofsiifne gama isaaniitiin gara gareen lammaniyyuu akka miidhaa irraan geessisaa jiru dubbatu. Dhimma kanarratti Mitikkuu Fiqaaduu gabaasa qopheesse qaba waliin haqaqasu. Rakkoon nageenyaa naannoo Oromiyaa keessatti yeroo dheeraa lakkoofseeru ammayyuu uummata nagaaf ulfaataa ta'ee itti fufuu isaa namoonni yaada isaanii nuuf kennan ni himu. Namni jiraataa godina Shawaa Bahaa Aanaa Adaamii Tulluu gidduu Kombolchaa ta'an yaada nuuf kennaniin lola waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti taasifamuun miidhamaa jiraachuu haala itti aanuun ibsu. Maqaa kiyya miidiyaa fi gabaasuun hin ta'u maaliif jireenya keenyaaf waan baddaa ta'eef amma wanti uummata irra gahaa jiru maal seetu kaanis deeggara warra abaawuti jedhameeti tumama
Kunis immoo abaaboonillee qarshii fudhataa uummata ajjeesaa jira. Namni biraan godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee irraa maqaan isaanii akka himamu hin feene akka nuuf ibsanitti aanaa Fantaallee keessatti erga abbootii gadaa irratti ajjeechaan raawwatee kaase uummata nagaa irratti qaama mootummaan dararaan taasifamu ammayyuu akka hin dhaabbanne dubbatu. Jiraata aanaa Fantaalleeti. Wanti nurra ga'e namoonni yeroo abbootiin gadaa dhumanii kaase haala sanii wal qabatee erga jedhu dhumee booddee namoonni kun irra caalaan mukatti ba'anii. Namoonni mukatti ba'an sun akka fedha isaanitti duudhaafis ajjeesuudhaafis qabsaa'uudhaaf mukatti ba'anii. Maatiin namoota sanii immoo haga ammatti cunqurfamaa manni gubataa bu'uuraaleen misoomaa gubamaa. Manni barumsaa ijoolleen itti baratullee hundi isaanii jalaa badaa. Akka uummanni immoo baadiyyaa keessatti illee suuqii tokkollee hin godhanne bakkaa bakkatti akka isaan socho'anii rakkoo hamaa keessa akka isaan bu'an lafaa uummanni duraan taa'u sirna gadaa kan isaan kabajataa duran san akka isaan yaaddoo hamaa fi xiinsammuudhaan miidhamaniif lafa sanfaa opereeshinii hamaa godhu kun baay'ee uummata irratti hamaa waan ta'eedha. Maatiin immoo ijoolleen bosona jiran sun immoo baay'een isaanii. Kun ammallee warri mana hidhaa jiran baay'een isaanii jiru. Kan immoo tumamanii caccabanii kun immoo ajjeefamanii jiru. Kun immoo eessa buutiin isaaniiyyuu kan argamin jiru har'allee. Itti dabaluunis akka dhuunfaa fi maatiitti anarrattis miidhaan ga'eeraa jedhu namni aanaa Fantaalleerraa yaada isaanii nuuf kennan kun. Narra wanti dhaqqabe jira. Innis maatii keessattuu achi jira jechuudhaan mana hidhaa erga tursanii booddee yaalii ajjeechaa nurratti gaggeessuudhaan akkasumas immoo hidhata. Abaa'oo qabdan jechuudha nu naannessu maatii keenya guutummoo yeroo isaan magaalaa bu'an magaalatti affanuudhaaf ukkaamsuudhaaf yaalu doorsisni haga ammaa nurraan dhaabbanne. Namni biraan magaalaa Bulbulaa irraa maqaan koo yoo himame rakkoo nageenyaa biraaf na saaxila jedhan miidhaa qaama mootummaan waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhamnee dararaatu nurra ga'aa jira jedhan haala kanaan ibsu. Mucaa Haftaamuu jedhamu kana gaafa lubbuu rukutamu. Osoo wanna tokkotti hin dubbatin isa motora isaa gubbaa jiru rukutanii battalumatti ajjeesanii isa dhaamee achitti beesan kaasuu dhiisanii achiin ammoo motoruma isaa san oduma reeffi isaa achiin ka'in ibiddatti qabanii achumatti gubanii sun ammoo magaala Bulbulaa keessatti ta'ame. Ji'a darbisan guyyaa 22 keessatti gaafa aduu guyyaa roobiiti sa'aatii 10 magaala Hoyituu keessatti ammoo halkan tokkochaa motora 11tu gubate. Motora 11 gubatan kanneen hiriyoota kootii kanneen walii hojjannu kiyyaa keessa ammoo achitti motoruma mana dhaabbatee jiru. Haala nageenyaa sodaadhaaf fudda dhaabee ji'a akkas dabarsee jira. Ijoollee of turraa fuudhee manumatti onnas seenanii isaan qacarsanii ol seenanii erga ana qabanii gadi hin baane booda achi booda motora mana keessaa gadi harkisanii balbalumatti itti qabanii motora lachuu achumatti barbadeessanii na jalaa gubanii. Itti dabaluunis baadiyyaatti waraana bilisummaa Oromoof isinitu nyaata dhiyeessa jedhamuun miidhaan waan nurratti hammaateef gara magaalaatti baqannee galle achittis dararaan nurra ga'a jedhan haala kanaan himu namni kun. Halkan gaaf dhufanii baadiyyaarraa ana qabatanii gara magaala Hoyituu geessanitti nageessanii guyyaa 2 erga na tursiisanii harka kiyya adduubatti na hidhanii na tumaa turanii